Ayyaana Irreechaa fulbaana 22 fi 23 hora Finfinnee fi hora Arsadeetti wal duraa duubaan kabajamu ilaalchisuun kutaa bulchiinsa magaalaa Nifaas Silkilaaftoot jala bultiin isaa sirnoota garaagaraan kabajameera. Ayyaanicha irratti argamuun haasaa baniinsaa kan taasisan hojii gaggeessituu olaantuun kutaa bulchiinsa Nifaas Silkilaaftoo Aadde Natsaannat Dhaabaa irreechi guyyaa yaaddoo nageenyaa osoo hin taane guyyaa calaqqee fi duudhaan Oromoo itti mul'atu ta'uu dubbataniiru. Irreechi kan galateeffannaati. Irreechi kan araaraati. Irreechi kan dhiifamaati. Irreechi ijaa fi irree Oromooti. Irreechi akka hamtuun fi mortuun jettutti guyyaa yaaddoo nageenyaa osoo hin ta'in guyyaa jaalalaa, guyyaa tokkummaa, guyyaa obbolummaa, guyyaa sabaa fi sablammoota Itoophiyaan itti calaqqisu. Irreechi guyyaa guddinaa fi miidhaginaati. Irreechi kabajuun kunuunsuun Oromoo qofaaf osoo hin ta'in hambaa addunyaa waan ta'eef hambaa addunyaa ta'ee waan galmaa'eef sabaa fi sablammoota akka biyyaatti aadaa kana eeguun aadaa kana kunuunsuu qabna. Waajjira paartii badhaadhinaa Oromiyaatti itti gaafatamaan quunnamtii uummataa obbo Taayyee Danda'a keessumaa kabajaa ta'uun sirnicha irratti argamuun ayyaanni Irreechaa ayyaana dhiifamaa ta'uu himuun ayyaanicha sabaaf sablammoota waliin taanee kabajuun tokkummaa Itoophiyaa kan itti mul'isnu ta'uu akka qabu dubbataniiru. Ayyaana Irreechaa Finfinnee keessatti kabajaa jirra. Bishooftuutti kabajaa turre kuuwwan guddaadha. Haa ta'u ani maalan argaa jiramma ayyaana Irreechaa Gondoritti, Ashandiyyee Ambotti, Cambalalaa immoo Jijjigatti, Gifaataa Samaratti, Halaabaa Seeraa akkasuma Fiichetti bifa kanaan ayyaanni Itoophiyaa, aadaan Itoophiyaa bakka maratti Itoophiyaa hunda keessatti walii wajjin yeroo itti kabajnuun argaa jira jechuudha. Waan ammaa goone gaarii ta'ee bakka kana immoo dhaqqaba. Ayyaanni Irreechaa iddoo tokkummaa fi eenyummaan Oromoo caalmaatti itti calaqqisu waan ta'eef nagaa fi duudhaa isaa eegee kabajuuf qophiidha jedhan hirmaattonni sirnichaa. Irreecha kana immoo nagaan kabajachuuf sabaaf sablammiin magaala kana keessas jiran tarii kan Itoophiyaa kan Ormaati miti, Irreechi kan Ormaati miti, kan koo'edhe ofitti fudhate cinaatti qabu odoo hin ta'in ofitti fudhate nagaa isaa eegee hora Finfinneetii fi hora Arsadee sabaaf sablammii wajjin ta'uudhaan diinota biyya keessas jiran kan biyya alaatti jiran to'achaa kabajuu qophaa'ee jira. Uummanni keenya bakka hundaa hin dhufaa irreeffatee gala jenneet kan adda isa taasisu aanonni bakka jiran hundatti qophiidhaan walii galaan akka namni waliin dhabne akka namni tokkitti walitti hin buune jeequmsa kan uumullee akka tokkitti jeequmsa uumuudhaaf ka'u akka to'annoo jala oolu kanaaf itti qophaa'ee jira. Uummanni keenyas qeerroof qarreenis kana eegichaaf qophiidha. Haala dandeenyeen nagahaan hundinuyyuu yeroon irra jirru kun yeroo nageenya keenyas rakkoo keessa jirudha. Yeroo COVID keessa jirra. Haala kanaan COVID kanas ofirraa eegaa nageenya keenyas wal eegaa nagahaan kabajannee akka galluuf hundinuyyuu namni hundinuyyuu hirmaannaa irratti ga'uu qaba jechuudha. Shimalakee shorsiisanii, biyyeessa kee bochiisanii.